Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaan geenni keenya kana onnee irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Akkuma beekamutti guyyaa hadhaa keessummaa addaa tokko waraana adda bilisummaa Oromoo irraa qabadheetiin isin dhufe. Innis immoo eenyu jechuun keessaan hin oolu. Akkuma kanaan Jaal Magarsaan dhaabaa yeroo hedduu waraanni adda bilisummaa Oromoo keessatti nama gameessaa fi akkuma beekamu waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti nama gameessaa fi amala qabeessa keessumaanuyyuu umrii isaa guutuu qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti dabarseedha. Haa ta'u Jaal Magarsaan yeroo ammaa kana keessumaanuyyuu kaabinee fi kaadireen PP waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti Jaal Magarsaa ajjeefnee jirra jechuun yeroo hedduu odeessaas turan. Yeroo hedduu ammoo irra deddeebiin Jaal Magarsaa dhaabaa ajjeefnee jirra jechuun keessumaanuu kaabinee naannawa isaan keessa socho'anii ummata yogguu soban yeroo hedduu mul'achaas ture. Hadha ammoo keessumaanuu torbee darbe keessa Jaal Magarsaa ajjeefnee jirra jechuun irra deebiin yoo dubbatan ammaa kanas waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti Jaal Magarsaa dubbisuuf yaalleetti jirre. Jaal Magarsaan ammoo akkas jechuudhaan deebise. Mee Jaal Magarsaa yeroo ammaa kana kaabinee fi kaadireenii keessumaanuu Jaal Magarsaa ajjeefnee jirra jedhani. Mee isin hoo maal jettu? Yeroo hedduu irra deddeebi'anii wanni kuni kaa. Ammas ammoo keessuma torbee kana keessa Jaal Magarsaa dhaabaa ajjeefnee jirra jechuudhaan kan dubbachaa jirani. Mee isin maal jettani warra akkas jedhuufi? Egaa kun yeroo hundumaa sagantaa diinati diinni yeroo hundumaa du'a odeessitii yoo xiqqaate marsaa 15 ol Jaal Magarsaa dhaabaa ajjeefnee irraa jettee diinni uummata Oromoo fuulduratti waltajjiilee garaagaraa irratti dhaabbattee uummata Oromoo irratti ololuudhaa fi ittiin burjaajessuuf haamlee buusuudhaaf waan akkasii saganteeffattee gadi baati jechuudha. Maaliif jennaan uummanni kun amma ta'ee qaama uummata kanaaf gadi baane waan ta'eef dhugaa isaatti barbaacha baane waan ta'eef abdii nurra kaawwate waan ta'eef ittiin abdii cabsuudha abdii kutachiisuudha jechuudha. Uummanni kun akka nu duuba deebi'u saganteeffattee waan akkasii goote. Kanaaf ani hin duune jira arras qabsoo uummataan geggeessaa jira borus taanaan ani qabsoo irraa eenyumtuu duubatti nan deebisu ololli diinaa fi waan diin saganteeffatee uummata Oromoo fuulduratti gadi ba'u abdii nan kutachiisu amles nan buusu ani jiraachuun koo uummata Oromootiif formaata waan ta'eef egaa borus jiraa jechuudha waaqa waliin maaliif kanarraan naga'e rabbiidha dhugaa jirtuutu arraan naga'e kanaaf uummanni Oromoo abdii kutachuu hin qabu ani lubbuun jira arras qabsoo uummataan geggeessatii jira jechuudha. Kanaaf egaa uummanni Oromoo kanaan abdii kutachuu hin qabu nan jira kun olola diinati. Ana qofas miti jaalmarroo ajjeefnee jettee viidiyoo garaagaraa qopheessitee sobdee waan akkasiisaniin uummata irratti miidiyaa irratti ololaatii turte jechuudha. Kanaaf jaalmarroon qabatamaadhaan gadi ba'ee miidiyaalee garaagaraa irratti haasaa taasisaa ture uummanni Oromoo soba san adda baafatee baree jechuudha. Olola diinaa soba diinaa adda baafatee baree. Kanaaf kun sagantaa diinati olola diinati ani hin duune nan jira. Mee Jaal Magarsaa keessumaanuyyuu mootummaan yeroo ammaa kana mootummaan Abiy Ahmad biyyattii san keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo balleessinee fi keessumaan waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana tarkaanfii barbaachisu irratti fudhachinee jirra. Haaluma kanaan waraanni adda bilisummaa Oromoo akka inni deebi'ee yookiin ammoo sochii tokko hin goonee jirra jedha. Mee waan kana irratti maal jettu akka keessumaanuyyuu qabsoo kana keessatti turuu fi haalli qabsoo kana keessatti maal fakkaata jettu Jaal Magarsaa? Hayyee galatoomii egaa mootummaan faashinti yookaan fi mootummaan argitee sirni nama nyaataa mootummaa ammaa kuni yeroo hundumaayyuu waan sobaa malee dhugaa biratti hin argitu jechuudha. Akkaataa ittiin uummata kana sobee mooksee uummata kana ittiin cabsu yeroo hundumaa sobni isaaf sagantaadha jechuudha. Dhugaa irratti hundaa'ee hin hojjetu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayyoof akeekaa dhugaa qabatee baheedha. Jaarmaa seera qabeessa caasaafidhaan hooggansa tokko jalatti hiriiree taliigamuudha. Jaarmaa argitee uummanni isaallee jaalatee fi uummanni isaa hawwatee kaayyoof akeeka dhugaa qabatee akka bahe uummanni baree jaalatee duukaa hiriiree baheedha. Uummannii fi waraanichi wal keessa jira waan ta'eef yoomumaayyuu balleessuu hin danda'u jechuudha. Kan kaleessati irraa arrammoo egaa
ittuyuu guddachaa dhufe malee waraanni kun badaatii hin dhumne illaa fannes guyyaa tokkoyyuu waraanni kun yookaan lollitti ta'ee gaaga'amsi irra gahee hin beeku. Yoo diinarraa 880 du'uu nama 2 yookaan 3 yookaan tokkotu wareegama argite jechuudha waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Kanaan alaa waraanni kun ittuu guddachaati deema kan diinaa immoo xiqqaachaa deema waan ta'eef waraanni kun waan akka salphaatti baduu miti. Ani isa kaleessaa sanirraayyuu waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa inni irra jiru yoon ilaalu amleef gammachuun ko haddaa jechuudha. Maaliif jennaani guddinni keenya ittuu cimaatii ture jabinnii fi bilchinni waraana bilisummaa Oromoo ittuu guddachaati dhufe. Kanaaf waraana argitee waraana bilchinaaf dandeettii fi ga'umsa guddaa qabudha waan ta'eef waraanni sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo irra jiru bifa riphee lolaatiin osoo hin taane bifa mootummaati waraana mootummaa fakkaatu guddinni isaa baay'inni isaa bilchinni isaa dandeettii isaa waraana mootummaatii ol caalee argamaa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yoomumayyuu hin badu arra dhiisitii yeroodhuma argitee humna xiqqaadhaan sochoosanitti balleessuu hin dandeenye. Aangaa'onni mootummaa yeroodhaan sagantaa baafatanii miidiyaa irratti ba'anii guyyaan manaatti ni balleessina jedhu. Sagantaa qabatu beellama qabatu nama waraana bilisummaa Oromoo bosona baasuu kan danda'an dhiisitii nam tokko miseensa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa tokko nam tokko qaban hin beekan jechuudha harkaan qabatan hin beekan. Kanaaf dhabamsiisuus hin danda'an. Yeroo tokko gaafa argitu uummata kana uummata naga'aa argitee sobanii rifeensa wiigii garaagaraa itti maxxansanii itti tolchanii isa kana qawwee itti kennanii hiriirsanii waraana ammanaa boojinee jiru. Inni kun immoo diraamaa argitee wayyaaniin kaleessa ittiin uummata Oromoo gowwoomsaa turte san irraa fudhatanii isa saniin rakkatu jechuudha. Argitee tooftaa kalee dulloomaa isa ittiin wayyaan ittiin onni jechaati turte isa sana gadi baasanii ittiin rakkatu waan haaraa maddisiisuu hin danda'an. Tooftaa haaraa maddisiisuu hin danda'an. Sagantaa haaraa qabatanii gadi ba'uu hin danda'an. Isuma dulloomaa kaleessaa saniini ittiin rakkachaa jiru. Uummanni Oromoo irratti dammaqe waan ta'eef irraa fudhachaa hin jiru. Soba isaanii irratti barate waan ta'eef irraa fudhachaa hin jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yoomumaa baduu hin danda'u, balleessuus hin danda'an, ittuu guddachaatii jira. Guutuu Oromiyaa fudhatee jira jechuudha. Har'a waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa lafti waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin argitu jechuudha. Hundumaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gadi of dhaabee tarkaanfii gurguddaa baha hamma lixaatti kaaba hamma kibbaatti tarkaanfilee gurguddaa fudhachaa jira jechuudha. Kanaaf yoo ilaaltu faallaa isaatiin gadi ba'a mootummaan. Waraanni mootummichaa badaatii jira. Hin facaa, hin ajjeefama, hin booji'ama. Waraana bilisummaa Oromooti. Waraana mootummaa irraa guyyaa guyyaan booji'aati kan jiru. Waraana mootummaati guyyaa guyyaadhaan waraana bilisummaa Oromootiin kan ajjeefamaatii oolu. Hin badalleen hin facaa. Kanaaf diinichatu badaa jira malee waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummataati, waraana sabaati, waraana kaayyoof akeeka dhugaa qabatee gadi ba'eedha. Dhugaan immoo guddisaa jirti. Kanaafuu baduu hin danda'u itti guddachaatii jira. Meejaal Magarsaa keessumaanuu ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo ammaa kana baduus hin danda'u balleessuus hin danda'an jettan dhugaadha. Mee keessumaanuu yeroo ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa hunda keessatti sochii garaagaraa gochaatis jettani. Mee keessumaanuu ammaa kana dhaloota ammaas deemaa jiruu fi dhaloota kanaafuu waraana adda bilisummaa Oromoo maal godhaa akkamitti waraana adda bilisummaa Oromoo seenanii leenjii waraana adda bilisummaa Oromoo qabsoo kana keessatti maal fakkaataa mee dhaamsiisini waan kana keessatti dhaamuu barbaadan hoo maalidha? Ayyee jaallanee dhaloota irraa gara qabsoo uummata Oromootti galaa jiruuf keessa jiruuf tan itti borulleetti dhufuuf wanni nan dhaamu egaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhugaa uummatichaa barbaadaaf bosonatti ba'ee dhugaa harkaa qabnaa dhugaa barbaannaa haqa keenya barbaannaa nama biraatii miti kan nuti barbaachatii jirru. Kanaafuu immoo dhugaan nu guddisaa jira. Dhugaan immoo ifatti ba'aa jira waan ta'eef namni dhalli Oromoo ta'ee hundumtuu gara qabsootti galee dhugaa isaa barbaadatu saba isaa faa qabsaa'u diinaaf ergamee diina jala fiigee wareegama gatii hin qabne kaffaluurra saba isaatiif dhufee qabsoo saba haa geggeessu hin jedha. Uummata isaatiif yoo wareegame qabsoo haqaa irratti yoo wareegame seenatu isa faarsa.
uummata isaa fuulduratti kabaja qaba. Namni immoo alagaa jala fiiguu fi diinaaf ergamtuun kabaja hin qabdu. Seenaan bara baraan ishee abaarti jechuudha. Kanaaf egaa jaallan har'a waraana bilisummaa Oromoo har'a argu kana yoon ilaalu kaleessa gaafa lafa kanatti gadi baanu nama 2-3 taanee gadi baane har'a immoo sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo irra jiru baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama waan ta'eef. Kanaaf uummanni Oromoo ni bilisuma waan ta'eef bilisummaa ni arganna waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo haa jabaatu, jabaachuu qaba. Lafa jirutti egaa rakkoon kaleessaa sun har'a akka kaleessaa sana rakkoon akkasii hin jirtu. Uummata isaa keessa taa'eetii qabsoo geggeessaa jira. Uummanni waliin hiriiree jira. Uummanni Oromoo baay'ee si boonsa, baay'ee si gammachiisa. Kanaaf qabsoon teenya ittuu jabaachaa jirtu waan ta'eef haa jabaatu hin jedha. Qeerroon Oromoo gara qabsootti haa galu, haa qabsaa'u, dhufee haa leenji'u. Leenji'uudhaaf karri banaadha. Yeroo hundumaayyuu haalli mijataadha. Leenji'uu danda'a waan ta'eef har'as leenjisaatii jira. Lafa itti argitee diinni balleessine dhabamsiisne sagantaa qabattee alagoota illee of duukaa hiriirsiteete ergisaa waraana biyya hambaatilleen ergisaadhaan fudhatteetoo duula bal'aan geggeessi jettee saganteeffatte kana keessatti duula sanaan hin milkoomne nuti immoo waraana illee leenjisaa jirra, humna guddaa illee leenjisnee baasnee jirra, baasas jirra waan ta'eef borus ni leenjisna waan ta'eef qeerroon Oromoodhaa dhufee haa leenji'u, haa qabsaa'u. Yeroo ammaa kanatti kallattii hundumaanuu mijataadha waan ta'eef karri banaadha haa dhufu. Mee jaalaa akka waraana adda bilisummaa Oromootti keessumaanuu kara xumuraa dhaamsi isin immoo waraana adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa hunda keessa jiraniif dhaamtan hoo maalidha? Akka waraana adda bilisummaa Oromootti keessumaanuu golaalee hunda keessatti sochii garaagaraatu jira. Sochii garaagaraa kanarratti dhaamsi isin akka waraana adda bilisummaa Oromootiif dhaamuu qabdan hoo maalidha jettu jaala kiyya waan san mee kara xumuraatti? Dhala Oromoo argitee impaayeraa dulloomaa kana impaayeraa biyyattii kanaa kana utubuudhaaf ijaaruudhaaf achi keessatti osoo hin beekne diinaaf ergamee diinaaf hojjetuuf wallaalan achi keessatti galee deebi'ee uummata isaa ajjeesuu fi dararaatii jiru wanni nan dhaamuu fi egaa har'a uummanni Oromoo dammaqee lafa eenyummaa isaa baree Oromummaa isaa baree seenaa kaleessa keessa darbisan bareetoo har'a dhugaa isaa barbaachuudhaaf qabsoo dhugaa geggeessaa jiru, qabsoo sabaa geggeessaa jiru keessatti dhalli Oromoo immoo wallaalaanis haa ta'u faayidaa garaagaraatiinis qabamee diinaaf ergamaatii jiru. Har'a of baree eessa dhugaan hin qallatti malee hin cittu har'a ifatti ba'aatii jirti. Boruu egaa seenaa xuraa'aa ofirratti galmeessuu fi yookaan immoo badii ofirratti fiduurra har'a gara sabaatti deebi'anii qawwee harkaa qabanii uummata isaanii ittiin ajjeesurra diina isaaniitti garagalchanii dhufanii waraana bilisummaa Oromootitti makamanii qabsoo uummatichaa waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'anii geggeessuu qabu. Kanaaf nus gaafa isaan dhufanii harka bal'isneeti isaan simanna. Maaliif jennaan rakkoon tokko isaan irra ga'u hin jiru. Bakka hundatti argaatii jiru. Ijoollee harka dhuftee harka kennattu haaluma gaariidhaan simannaan gaarii godhamee fi akkaataa saniin ijoolleen baay'inarra waraana bilisummaa Oromootti makamtee waliin qabsoo taasisaa jirti. Kanaafuu warroonni diinaaf ergamaatii jiran harka diinatti haa ba'anii dhufanii hojii sabaa geggeessanii uummata isaaniitiif haa qabsaanii isaaniin jedha.